Kun miseensota Paarlaamaa Meeksikoo. Hoogganaan paartii mormituu Alejandro Moreno akka dubbadhuu fi carraan kenninee jechuun pireezidantii Seenetii Gerardo Fernandez Dhabanas yookiin Kabal namni suura kaas kuniin araarsuuf jidduu seenan inni iyyuu akka malee miidhame. Garuu jeequmsi maree kuniin maalirra ka'e? Mootummaa Meeksikoo garuu waggoota 20 waanbadoota gurguddoo qoricha nama doochuu gurguran yookiin drug cartels dhabamsiisuu fi duul garagara gaggeessaa turan garuu milkaa'uu hin dandeenye. Lola kan keessatti namoota siyaasaa, barattoota fi gaazexeessitoota dabalatee lammiilee Meeksikoo hedduutu lubbuu dhabe. Eegii bara 2006 mootummaan waraana garee kan irraa labsee namoonni 460 ol du'anii jiru. Butiin namoonni dhabamuu fi jeequmsi hedduun biyyattii rarraasaa jira. Yeen kana President US Donald Trump gareen kuniin shororkeessitoota jedhee ministeeritis United States akirraa xiyyeeffatu ajaji. Gaazexaan New York Times Trump waraanni Ameerikaa Meeksikootti akka bobbaafamuu dhoosaa mallatteessee jechuun gabaase. Haa ta'u malee Pireezidantiin Meeksikoo Claudia Sheinbaum Ameerikaan waraana isii Meeksikootti hin bobbaaftuu jetti. Waltumsinee waliin hojjannaa malee weerarri hin jiraatu sun gonkumaa hin ta'uu jetti. Dhimma kan irraatti roobii dabree mammareetti jeequmsi kun uumame. Seneetaroonni paartii mormituu waanbadoota gurguddoo qoricha nama doochuu gurguran loluu fi waraanni Ameerikaa akka biyyattiitti ergam gaafatanii jechuun himataman. Isaan ammoo kun sobaa jedhanii waakkatan. Waraana mootummaa Meeksikoo gareewwan kan irraa bandeeggaruu fi Ameerikaan $1 biliyoona lakkaa'am kenniti. Maallaqni kuniin akka Meeksikoon humnoota nageenisii ammayyeessitu, seerrisii haaromsituu fi piroojeektii misooma jalqabdu. Godaantonni seeran alaa fi qorichi nama doochuu Ameerikaa kinseenne kan godhan garuu hagammaa hin milkoofne. Gareewwan kunneen masaanuu cimaa mootummaa Meeksikoo qabu. Humni isaaniileen garmalee guddaa. Humni isaanii kunneen qabeenyi isaanii meeshaa waraanaa qondaaltota mootummaa isaan ajjeesanii fi sodaa isaan uumaniin madaalama. Lammiilee nagaa hedduun kanaaf baqatoota ta'anii daangaa US ce'an. Qorsi isaan gurguran ammoo United States keessatti guddoo fayyadamama. Namoonni humna ol fudhatanii miidhaan garaagaraa uumamaa jira. He is overdosed. 35-year-old male. He is not conscious, not breathing, overdosed. Kanaaf mootummaan Trump tarkaanfii fudhachuu fi dirqame. Qondaaltonni biyyattii ammoo deeggarsa Ameerikaa malee waraanni isaanii akka Meeksikoo keessatti opereeshinii geggeessan hin barbaadan. Kanaaf namoonni yaada wal morman Paarlaamaa keessatti lubbuu wal qaban. Jeequmsa kanaan duuba yaada isaa miidiyaa hawaasarraa kan maxxanse Pireezidantiin Seenetii Gerardo Fernandez Moreno irratti himannaa akka banuu dubbate. Dhimma kan irratti ammoo akkan jedhe. Falmiin baay'ee cimaa fi hadhaa ture. Har'aa yeroo seertumtoonni paartii mormituu gantummaa isaaniif saaxilaman hin maraatan. Moreno ammoo ayyakka tokkollee hin qabu jedha. Ahí están claros los videos. Viidiyoon ifaadha. Yeroo faaruun biyyaalessaa xumuramu osoo ani haasa'u dugdanatti garagalche. Maaltu akka ta'e gaafachuudhaaf harka ol fudhadhee achiinnis na dhiibe. Kanatu jeequmsa akka uumamu taasise. Pireezidantiin Meeksikoo Claudiaan viidiyoo yoo laalanii nama rakkoo qabuuf kanatti baasuun salphaa jetti. Haa ta'u malee wanti akkasii ta'uun isaa baay'ee nama gaddisiisaa jetti. Mootummaa US waraana erguuf kaan ammaatti wanti beekame hin jiru. Garuu qorichi gareen kun daddabarsuu kan fa'a. Dhaabbileen daldala qoricha nama doochuu DTOs jedhaman kunneen kookeenii, fentanyl, heroin, mariwaanaa fi kaan biyya larra galchanii Ameerikaa keessatti raabsan. Dhaabbileen kun yeroo hundaa hin jijjiiramu. Waggoota kurnan darban keessatti guddatanii gargar ba'anii gamtaa haaraa uumanii naannoo to'achuu fi wal lolan. Garee kan keessaa ka garmalee humna guddaa qabuu fi dhaabbilee mootummaa Meeksikoo keessatti dhiibbaa guddaa qabu Sinaloa Cartel jedhama. Kunis kan yakkamaa beekamaa El Chapo Guzmaniin geggeeffamaa ture. Daldala qoricha nama doochuu malee gareen kuniin saamicha godaantota seeraan al daddabarsuu, hanbobaaf albuudaa, sagaagaltummaa fi daldala meeshaa waraanaa irraa bobba'an. Mootummaan waggaa 20 fi waraana irraa banuullee milkaa'uu hin dandeenye. Gareewwan kunneen faayidaa daldala isaanii irraa argatan fayyadamuun abbootii murtii, poolisii fi namoota siyaasaa fi gubboo kennan. Mootummaayyuu caala isaantu namoota qacara. Mana maree keessatti namoonni siyaasaa isaaniif jecha wal reebuun maal akka keekuu hin beeknu. Kun yeroo jalqabaa miti kan miseensonni Paarlaamaa harkaa walii dhufan. Keenya dabalatee biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti hin mul'ata. Kun maal mul'isa? Yaada keessan as jalaa barreessaa.